Arsiis Harargeenis Oromoodha. Oromootu Oromoo hir'isaa jira. Wanti amma deemaa jiru kuni kutaa waliidhanii gandatti wal galchuuf deeman kun waan Oromoo miidhu malee waan Arsiis fayyaduu miti. Waan Harargeellee fayyaduu miti. Arsii fi Harargee adaadaa eessuma waliiti. Warra walirraa fuudhee wali gurguree ilmaan dhiiga walirraa qabuuti. Osoo dhiqanis xurii ta'ee namarraa hin bayu. Ayo waras gubaya ta Canada. Baga darbiteo amma duwaa dubbanna ati jaalibsa amma sumattuun itti gargaru deema akka jette nama tokko dhiiga harka dhiiga yaada mana keenya keessa bakka tana irraa hubannu osoo as jirtuuti tokko keessan hatta wala jinneetta wala seetta isin jala mistira qotu jiran bakka isin jala idan isa kaan osoo gattaadhatte bakka tana gara laafummaa kana nama miidheetu nama fidee gattaa'ee waa nama mari'atamoo nu kana namni irraa miidhameetu nama wajjaasa jaalibsa jarri kun hanqan nu bira dhufee waa haasa'u kana maaliif wajjaasanii yoo waan barbaadan qoran yoo maaliif hin goone maaliif nuti nama gaafata oolu yaa jara keenya yaa ijoollee keenya dhageeffadha jaalibsa aboo nama sodan duwwaan isaan gaafatina ijoollee arsii tana hunfeen aboo jaalibsa dhageeffadha bureeso nuun xiqqeessira yaaki barbaan ijoollee baqa arsiidha ni ajjeesan san gadi kan bira jirtu majo dhageeffadha ziyaad dhageeffadhu maalisa mataa keetitti ijoollee harkaa qabdaami ati bara mataa keetitti ijoollee qabdii harkaa qabdaa خلاص ما نفني في الدنيا ما تيجي سانتو ما متى نبكم ستة. وني سني ساني دبتها والتمال. فلا ديسي فني. Saya sangka jelasin. Kau faham ban nitum nami tibar. Anak faham kan amfedulah. Nitumna. Gabut cal jette tetes. Nitumna gabut cal jette. Tetes. Namni walloole miidhu isinis karqa qabdan cafaqaadha walirra gabbaasaadha eeganamu gama dhukkee walirraa kaase yoo hambiri isin jidduu baate haa baatu yoo san taate yoo abbaan irra humnaa abbaan irra dandeetee wal injifate wal harka kannisiifsee wal jala gaddeebine walaa bulchu hagas dubbiin amma asirraa kaan olleynee amma ganama kanaasi qabanii tumsiisaa jiran faraqaa sambuusaa isin suuraas baaftanii nagaan teessiftanii bareechitanii raffistanii dirra isaa nagaan lafa geessiftanii jirtan kun harki hudduu duuba deebi'amee hidhamee akka cafa qabu jiru osoo san laaltanii gartanii nageen isin labsitanii isin jiru nagee jechuun nama nagee qabu nagee labsa osoo qaamni kun kiyyatumamaa jiru Amak kijaban naga lapsu. Dubbiin nagaa labsuu miti. Dubbiin akka taateen sii mala. Ijoolleen teenya qabdii harkaa qabdi. Kumaatamaan qabdii harkaa qabdi. Hin tumtu rakkoonsi.
Ijoollee tuman sanis ijoollee waa qabdus guruppii godhatee waliin hin haasoytu. Akkanuma namuu kophaa deemee dhufa. Deema akka jirtanii guruppii wal godha ammas sokontii diimaa sana keessa odoon asirra jiru. Akka jirtanii guruppii wal godha guruppii galaa lolallee yoo dandeessan akkasiin injifattan. Akkasiin malee lola kana injifachuu hin dandeessan. Tumamtan qiyaamatti illee nama tumamtan. Deem guruppiif godhi dura hoolayyi asirra teessee afaan Haleessa akkanuman jebaran jaalibsa warra waaqa beekana gurupbii wal jaarranne guruppiidhaan gartee wal quba qabaatuun barbaachisaadha jee haleessa illee miseenjera yeroo si dubbisu jechuudha. Amma akka amma jettee kunillee yaada bareedaadha. Amma dhagaye. Ijoollee gartee waa qabdi. Ijoolleen teenyata waa qabdi nama. Ijoolleen harargee as jala jirtu. Tokkoon keetiin deem miseenjeraan na dubbisi. Haloo siin jedheen guruppii si godha. Jinni dubbisi guruppii as godhu qorataa dubbisi ziyaad dubbisi ifa baas Ahmad hunda keessan dubbisa. Deema amma guruppii wal guura miseenjeraan haa taatu waan feeteen haa taatu guruppii keessatti haasawaa waan haasoytan. Waan gootan guruppii keessatti godha. Ummata namni jaaramee hin jirre waa takka fiduu hin danda'u. Guruppiin qabdan bakka itti haasoytan hin qabdan bakka itti wal mari'attan hin qabdan bakka itti cinciitii qabattan hin qabdan asumarratti iyyu. Nama keessan qaqabe guruppii keessa fidi guruppii garsiisi. As gubbata ol baatee hin ijjin shamara keetis fidi guruppii keessa naqe. Warra deemee waasii ilaaluus hawaasii qabuus ijoollee qabamtuus akka beektu. Akka gartu bakka itti qabame looksina sii darbanii. Liiv irra finnee sila miidiyaa irraan dubbattee nama tokko dhaantee tumtee sirreessuu hin dandeettu jechaan sammuudhaan amansiiftee gorsinee kara sanitti hin deebisna nutis anis kana ofirratti hin fudha hamma dandeenyutti hamma reedii ga'utti jechuudha isiniif galee. Garuu immoo jechuudha piliis warroonni arsiis taatanii harargee irraa kaffalanna eenyu gadii miti maarree miti warra jettan kuni haasaa dadhabummaadha dhiifama naa godha haga anaan ga'utti kuni beekumsaa miti. Wallaahi laziim Kadiir ilaal artistiin keenya kabajabaa fi jaallatamaan har'a gadi deebi'ee ijoollee daa'imman akka teennaa ta'uudhaan eegarraa naqanne kan haga naan ga'uttu jechuudha. Dubbatu minuu dhaggeeffatuu danda'u miti garuu maaltu osoo dhukkubu viidiyoo san isa waraabsise garatu isa dadhabe saba ofiitiif hin quuqama inni ammaami ijoollummaa isaatirraa gootummatu isa godhee nama goota jechuun immootu bakka xixiqqoo akkanaa tanatti hin argamu waan xixiqqoo akkanaa tana ni balaaleffata hin jibba waan ta'eef waan goota ta'eef waan sammuun isaa beekuuf nuti har'a waan sila seenaa duraanii san balleessinee har'a wanna hin taane kana hoo gaggeessinu maaltu nutti dhaga'ama wanni si yaaduu qabda wanna dubbattan itti yaadaa dubbadha haga anaan ga'uttu jechuudha obboleessi kiyya hoo qabame ani nama san qabaa miidhaa jechuu osoo hin taane obboleessa kiyya ka miidhame kana hatta maan duune kan ajjeete san rabbiin irraa isa gaafata rabbiin gaafa tokko irraa naaf kaffala kan obboleessa kiyya ajjeete san ani mootu isa tare san dhiisee isa har'aa kana sirreessuu qaba kan lubbuun dabree jira dabre garuu miskiina dhufu kana lubbuun isaa kan dabrine tiisuun narra jiraata yoo sammuu qabaadhe namoonni akka kiyya kanatti yaaddan yookaan wallaalullee beekuu baadhus wallaalee dubbadhus gootummaan na godhus yookaan gadhummaan na godhus sodaadhee dubbadhus namoonni jechi kiyya kun isinitti tole wanta gaarii dubbadha maammee piliis atii fi caalaalleen baay'ee tokkoon isin jaalladha baay'een isin kabaja wallaahi laziim kabaja guddaan isinii qaba nama yaadu nama sammuu qabu nama baay'ee nama kabajuudha isiniif galee kanaafuu hangaatu ati muutii irraa hin banatin dhiifama guddaa wajjin ijoolleen dhiiraa hin jira waan ta'eefu macheem akka oromootitti kabajaa guddaan ani dhaggeeffadhe fisa bara akkuma keessatti geessi qaba banadhee mana kiyya dhaqee waan barbaade haa qoy muutii qabatu hin banatin sin jennee irra bara si kabanya si jaallanna hin banatin ishii dhaggeeffadhu hin jiran kinoo caalaan muutii hojii barbaadee hin jiran beetara isin nama biraatti filee carraa kana mana keessa nama guutee ta'a maal ta'a ati hin banatin laal maammee rakkoo miti yoo deebisuu barbaade muutii irraa kaasiiti maammee ati muutii irraa kaasii dubbadhu ati hangaatu dhiifama wajjin hangafti keen jira dhiirri hin jira kinoo kabajamaan jaallatamaan dhiirri haa dubbatu ati dhiifama wajjin si kabanya si jaallannaa bakka siif hin qabnu ati hin dubbatin dhiirri haa dubbatan kinoo caalaan hin jira maammeen hin jira ijoolleen biraas hin jiran ati hin dubbatin ishii dhiifama guddaa wajjin ani geeffadheen jira bakka hamma carraa walii kenna maammee banadhu ati haasai أبشر وانتي دا ناصر قنات ترتيب أنا ما قناتي ما أبدي تبدو أيه لقوا ما بره بوليتين تنجتوني لقوا ما أنتو
butee waan kana haasoyti mucaa maaxiqqaa san namni harke beeytaa dhugaa rabbii mucaa shahadaa isaa kan sila shahadaan wannaa shahadaa arsii qabsiisan saniitu onnee namaa buta yoo beeytan sagalee san dhageeffatan sanirraa jalqabnee amma gaa silaahu Koi warra jira tahu mal kopeling gua ni mame. Ini kau kopeling kau ni. Hai. Yo jadi kau mana tu kau nak kopeling gua sudah. Silaahu amma yaroodhaaf wanni dhaabbataa jira wahuma silaa yaroodhaaf namni tatabattus ni dhiisa Amara kalau meni jadi tahu namara. Eh nama tu mungkin ni nama kau ni nana tu nak kasih kopeling gua tadi. Tata bakas gua tadi. Hai, mana kau malte? Haga namni wal akkasitti namni tadabarte dubbatu ta'ejjitu balleeysaa jan balleeysuudha jan harma san taate amma silaa wanni irratti namni dubbachuu qabu tan yoo arkanne immoo garaan itti fayyaan nu harkatu ilmoo gartee micciiranii hudduubatti hidhanii akka harreetti gaqabanii biyyee nyaachisesan gartee tan qabdee garaa keenya keessa harkaanu qabdu sanum san odoo formaata harkate yookaanoo bakka inni jiru yookaanoo bakka tana jira yoo jiraates jiruu isaa harkuu yoo du'es du'a isaa harkinee qabrii gartee awwaallannee maatii isaallee dubbifnee sabbarsiifnee akkasitti nutilleen garaan nu qabbanaawu. Namni tokko gaa namni manatti itti dhufanii gartee yoo dhiira taate gannaa ba'i ijaaniin tokko waa caljee akka dhalaatti harka maratee ol garagalee waan ta'uu beeke dhagaallee harka gurratee kafirra. Yaa'ii nu kaafata yaa'ii tana namni kaase isaanii jechuudha. Akkasitti tanuma onneen butteetu dhiiraa fi shamara keenya hunda waan kana haasa isaa isin obboleeyyan warri arsiidha dhugaadhaa. Abdi. Obboleeyyan keenya isin warri arsiidha namni waan kanarraa yookaanoo formaata godhuu dandeessan. Dubbiin ni dhaabna dhugaadha. Formaata godhuu dandeessan yookaanoo hubattii waan akkana nama waan akkanaa kana haase beeytan ol galtanii dubbachuu ni dandeessan yookaan waan takka irraa quban qabne yoo akkuma kiyyaa kana badee jiraattan maalirraa agarsiisa dandeessanii waan agartan haasoytan jara keenya. Sinitti biyya gareessa dhiifama. Abdi qaama haasoftee boote wayiinsi gaafadhe. Atamma haga mucaan kun formaata argatutti lola itti fuufnaa lolli itti hafuufuu jechaa jirtamoo akkamitti akka ati jedhaa jirtutti. Akkuma dhawamee lubbuun isaan baate halla yaggate sanitti nutillee walumaan ganne jalaa hafna tokko tunis. Hayyee okay itti walii galla hin jammarra rakkoon qabu lola ni jammarra. Hayyee lola kana keessatti ufii baatee dhuftee na wajjin loltamoo argee bakka buutee na wajjin loltamoo anatu dhufee sitti dhufee lolla miskiina nyaachiftamoo ufii dhuftee loltameesh naa deebise. Akkasii wallaahi isin fakkeenyaaf ijoollummaan arsii namni waan kana hojjate as bahee ilmoon tun yookaan nu jiru jirti yookaan bakka sana jirti jee formaata godhu deebii namni tokko eegalolee nutis asuma wal finneetuma kan garrees ajjeefneetuma isaanis kan harkanii gajjiisanii kan harkanis kan qabanis ajjeesanii akkasumatti dhiisuudha meeqa yaada keessatti jira. Asumatti hafti. Abdii kana falsuudii. Akkasii miti. Akka ati jette kanatti formaata argatu. Formaata takka illee argatu akka ati jette kanatti. Lola labsinaan miskiina lafarraa fixaa deemuu dhabde. Okay, lolli haa labsamu. Aniifati abbaan lola labsu lamaan sun yoo walitti dhufee wal tasgabbeessee gaafa san hawaasni illee ni tasgabbaa. Amma garuu ati lola labsitee. Haatonni kan tokko faayidaa qabu naafir kana dubbisa. Mee ati mujatti. Carraanaa kan dhaabeen illee. Osmee nama hojjaataa jirra moo maana miira keessa nama galchita. Kanaaf abdi gochi amma ati jettu kun adeeroo si qabanya hedduun kolfisiiftaa si hordofnaa garuu ilaalchi akkanaa kun sirrii miti ijoollee tana qabdan yoo jiraattani kootaati haadhatu bu'aa jira ijoollee kana fida daa'ima kana qabdani wallahi gara nama nyaata daa'imni kun daa'ima kana qabdani kootaa fida. Ifama reedi haana wanni nuti barbaadu ijoollee sanii. Daa'imni isa seene bakka seene as baase bakka seene saara. Okay daa'ima.
Kuni bareedaadha. Daa'ima as baasaa jechuun bareedaadha. Lola labsaa walirraa kafalannaa yoo ta'e waliin miinuu miskiinni nurraa miidhamu maqaa arsiitiin ka Harargeetiin dubbatu miskiinni karaa kana deemu ka waa takka beenne miidhamu abdi yoo walirraa kafalannaa jettu kana. Namni